jirti isa macarrashaarra geessee jirti otuma dubbannu dhufee amma ga'ee jira. Mee otuu gara dubbii kanatti seenin jabaadhaati wal fida. Ilmaan Oromoo kutaa 11 fida. Ijoolleen keenyas kotta. Ijoolleen Harusis kotta. Oromoo kutaa 11 walumaa galatti jechuudha. Wanti waamu Oromoo kutaa 11 barbaada amma yeroo kanaaf jabaadhaati kotta. Qurxii walitti himnee wanta jirus dubbii deemaa jiru kana irratti jechuudha. Waan baay'eetu deemaa jira. Akkuma mul'atu namni hin argine hin jiru. Waan deemaa jiru kana jechuudha. Namni hin argine gonkumaayyuu hin jiru. Namni dhalatee feesbuuka banatee jechuudha. Waan deemaa jiru kana argaa hin jiru jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa sheer walii godhaa dubbii jabduu walitti himnee ijoollee keenyaas dhaamsa ilmaan Oromoo maraatiif warra namarraa fudhatu jechuudha. Warra fudhatuuf warra fudhanne dirqamni hin jiru. Warra fudhanne warra dhufee silas afaan nama jalatti banu yaada namaa fudhachuu dhiisee mirga isaati sunis dirqiidhaan namni fudhu jedhee biddeena miti jechuudha kan afaan si kaa'u. Yaada namaa kana gadi xiinxaltee jechuudha. Dubbiin kun dhugaa dubbatamoo soba dubbata akkam jettee dhaggeeffattee sana booda arrabsuunis mirga keeti. Silaayuu mirginiif dirqamnii fi Demokraasii wanti jedhamu walii isaa qaata wallaalame. Walii isaa wallaalamee jira amma yeroo kana keessatti jechuudha. Abbaa irreetu bulaa jira. Abbaa giidootu buluu jalqabe. Qaatan isinii himeen. Dheengadee isinii himeen ture. Akka gandummaan kun jabaatuufis amma giidoo keenya irratti hojjenneerra. Amma giidoo keenyaa isin agarsiisaa ture. Hojiidhaan. Gandummaan kun hadhaabbatu jennee. Ilmaan Oromoo dhumaa jirti. Biyya namaa keessatti wal fixaa jira. Gandummaan kun hadhaabbatu jennee amma dandeenyurraa amma beeknurraa jechuudha beekumsa keenyarraa gadi baanes dubbanne qabatamaadhaanis isiniif hinnee isin agarsiifneerra jechuudha. Maaliif sababnoo gandummaan kun hadhaabbatuuf yookaan sodaadhaaf miti. Inni tokko dhiira ta'e inni tokko dhaltii ta'eef miti. Ilmaan Oromoo akka inni tokko ta'uuf akka inni kara tokko hiriiruuf akka inni bakka tokko dhaabbatuuf jechuudha. Wanti nuu hin hojjetin hin jiru. Egaa warra sammuu qulfiitti wanti godhanu hin jiru warra itti himnaan hin dhageenye warra egaa akka namaatti yaanne nu waan goonuuf hin qabnu jechuudha. Waan goonuuf hin qabnu. Abbaan fedheyyuu inni kunis dhiira inni kunis dhiira. Yeroo waa deeggaru keessatti ilmi namaa tokko jechuudha. Paartii tokko deeggaruudhaan duratti nama ta'uu qaba. Nama ta'uu yeroo hin jedhu immoo maali inni yoo jettan dirqama isaa Demokraasii wanti jedhamu wanta kana keessatti beekamuu qaba. Demokraasii wanti jedhanu itti dhaga'amuu qaba. Beekuu qaba. Namni Demokraasii hin beekne wanta tokko deeggaruu hin qabu. Tini galee namni Demokraasii hin beekne yoomiyyuu wanta tokko nan deeggara jedhee gaafa gadi bu'u kufaadha jechuudha. Inni wanta tokko dandeettii hin qabu. Tini galee kanaaf keessumaayyuu ijoolleen keenya jabaadhaa sheer godhaa wal fidaa. Ergaa guddaa dhaamsa guddaan isinii qaba. Amma hin danda'erraa. Amma humna kootiirraa ergaa guddaa isinii qaba jechuudha. Yoo narraa fudhatan namni fudhatu yoo jiraate. Ammas nuti maal goona? Oromummaadha. Oromummaadhaaf lolamaa jira moo Jawaartu makkaan jira moo Abiyyuutu makkaan jira? Kana irratti wal cafallaqamaa jiru. Mee makkaan jechuudha. Bakka namni dhaqee maasiyaa ofirraa dhiqatee bakka namni rabbiin kadhatee silaa rabbitti garagalee jiraatutu dirree waraansaa dirree Oromooniif Oromoo wal nyaatu ta'e fokkuun kana olii eessa jira? Fokkuun kana olii eessa jira mee? Dirree namni dhaqee itti toobatee namni ittiin qulqullaa'utu hadha dirree waraanaa ta'e jechuudha. Dirree waraana Oromooniif Oromoo walitti bante fokkuun kana olii hinuman jiru ilmaan Oromootiif. Isinitti hima. Isa dhugumaa rabbi. Dheengadda eessarraa jalqabe gandummaan kun otuma deemu dheengadda dammaama irratti mucaa keenya mucaan fidee of bira na bira jiru kana irratti jalqabame jechuudha gandummaan. Gandummaan kun hadhaabbatuudhaaf otuu mucaan miidhamee jiru otuu rukutamee jiru otuu madaa'ee jiru sinii gala otuu irratti jarri akka harree lafatti dhidhiitanii gandummaan kun akka inni hin babal'anneef mucaa fudhadhee jechuudha bakka kanatti mucaa fudhadhee ol ba'ee akka gandummaan dhaabbatu ilmaan Oromoo akkasii wal hin nyaanneef mucaan otuu inni miidhamee jiru otuu rukutamee jiru otuu hadha ol ka'ee dalagachuudhaaf dandeettii dhabee jiru jechuudha. Sababa gandummaan kun habaduudhaaf ummata irratti ol isinii baasee otuu ni nan himadha waan jarri natti godhan waan ilmaan Oromoo irratti raawwate nan himadha otuu ni jedhu gandummaan kun haa dhaabbatu
ilmaan Oromoo kutaa wal nyaataa deemaa jirti wal fixaa deemaa jirti gandummaan kun dhaabbatu jedheen gadi dhidhiibee dhiisi akkas miti karaa ilmaan Oromoo tokko ta'utu gaariidha karaan kun nun baasu yoo nuti nam miidhame nan rukutame jette Oromoo Jimmaa Oromoo kutaa biraatu wal fixaa jira dhiisi jenneeti jechuudha gadi dhidhiibni amma dandeettii keenya gandummaan kun dhaabbatuudhaaf isinii galee otuu inni miidhama isaa himachuuf jedhu irra teenye dhowwine maaf dhowwine sodaa keessaniif miti eenyu gadi miti eenyu dhiira ajjeesu yoo dadhabe du'uun dadhabu isinii galee nam tokko nama ajjeesu yoo dadhabe du'uun dadhabu waa lamatti waa tokko namni gaafa naman ajjeesa jedhee deemu du'as akka ofii du'us beekuun laazim isinii galee nama ajjeesuuf gaafa deemtu dura ofii du'a fudhadhuuti nan ajjeesa jettee deemurra nan du'a jettee deemuutu irra mirgaan galta jechuudha igalee maaliif yoo jettan akka gandummaan kun baduuf mucaa eessarraa kaaseen hadha beekumsa keenya dandeettii keenya laala asumatti isiniif haa galu hadha jechuudha otuu mucaan sun ijoollee sana bira jiraatee maal akka jarri godhanu anatu beeka alhamdulillah isaa mugga'aa rabbinaa kenne jedhee ittiin boonaan hadha yeroo Oromoon kutaadhaan wal qooddu mucaan kun otuu ijoollee eengada dammaamitti mucaa kanarratti waan hin taane raawwatan bira otuu jiraatee maal akka jarritti godhanu anatu beeka jechuudha anis dandeettii kooti fayyadamee amman danda'uun malatti maladheen saba koo jalaa baafadhe isinii galee akka gandummaan jabaattee jirtu natti mul'atee ija kootti mul'atee jennaan kottuun jedheen ba'i jalaa warri kun diina ta'eera akka diinaatti wal eeggataa jirra kottuu ba'i lubbuu kee fudhu jedhee tan ofitti fudhe ergan ofitti fudhe akka Oromoo waliin nyaanne fidee akka tasgabbii Oromoon tasgabbii ta'u rabbiin jara sitti godhe hafaraduuf jezaa jaraa jarruun argatani jennee obsinee gadi dhidhiibbanne ijoollee sheekaaf qeesiidhaaf kiristaanaaf islaamaan ol ba'ee dallanee ol ba'ee kurrifate tasgabbeessinee jechuudha hadhas deebitanii wanti kun nurratti raawwatamaa jira nurra yeroo jennu ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jira wanti kun isinii galee kan nuti biyyaayaan hojjetachuuf dalagachuuf yeroo ilmi namaa mana hidhaa keessatti tortoree waan nyaatu dhabee kanaa mannaan qabee jennaan ofudhee of rarraasaa jirutti kaan quufee gadi ba'ee bookkisee jechuudha quufee maalan godha jechuudhaan dhanni itti tolee dhiigni itti tolee gadi ba'ee yeroo inni ilmoo namaa fatta'u isinii galee gadi baatanii ammas warri asirratti ajandaa baafattanii ilmaan kuulloof ilmaan arsii jettanii adda baaftanii ajandaan keessan ilmaan kuulloof ilmaan arsii jettanii laayiviira nu seentanii jirtan isin yoomiyyuu diina Oromooti ammas wanni kuulloo jedhamu hin jiru sareen Jimmaan keessatti dhalate tuqamuu qabdu kuulloo dhiisi kuulloon goota sitti ni maa dhaga'i sareen Jimmaan keessatti dhalatte tuqamuu qabdu haa jiraattu deemokiraasii wanta jedhanu beeka waa deeggaruudhaan duratti wanta tokko falmuudhaan duratti deemokiraasii wanti jedhamu isin keessatti dhalachuu qaba akka horiitti maaf yaanee gadi baanee ol galla gandummaan kun immoo akka eessaan nu ga'u teenyee ilaalla jechuudha eessaan akka nu ga'aa jiru eengade dammaame irratti ka'e har eda makka irratti ka'e har'aaf dhufee karjiin galee jira jechuudha karji irratti saadha wanta hamma galgala kana raawwatamaa jiru isiniifan hima jechuudha isiniifan hima galgala kana waan raawwatame eenyu wal fixaa jira Tigreef Oromoo wal lolaa jira Oromoof Oromootu foo walii dhiiga goote dhiiga walii ispaaltii biyya namaara dhangalaasaa jirti jechuudha kanaafu wanti kun dhibbatti akka nurraa dhaabatuuf walii galuu tokko ta'uu tokko hin taanu yoo jedhan inni kunis dhiirammaa qaba inni Harargees dhiira inni Harsiis dhiira inni Jimmaas dhiira Oromoon kutaan 11 hundi isaayyuu dhiira jechuudha isinii galee otuu dubbiin bakka kana hin ga'iniin duratti otuu tokkummaa abbootiin gadaan jiranu makkaan keessa abbootiin amantaan jiranu makkaan keessa manguddoon hin jiru otuu dubbiin bakka kana hin ga'in yoo dubbiin kun nurraan dhaabban bor riyaadiin dhufa hadha karjiin ga'eera riyaadiin bira akka ni dabarfate rabbitu beeka riyaadiin bira dabarfate karjiin dhufeera jechuudha karjirraa gaafa ol deebi eessa deemaa jira gandummaan kun eessaan nu gahaa jira eessaan nu gahaa jira eenyutu immoo miidhamaa jira nu umatu deebi'ee wal nyaataa jira jechuudha
isinii galee yeroo gadi baatan kuulloo jimmaatu kana godhe arsiitu kana godhe gadabootu kana godhe jechi akkanaa kun ilmaan Oromoo irratti summii ta'ee rasaasa ta'ee jechuudha mataadhaan wal dhaabaa deemaa jirti jechuudha ofii eessa teessaniiti qabbana teessanii amma fakkeenyaaf kaayiroo teessanii waraanii ajjees yeroo jettanu ijoolleen eessa irratti wal fixaa jirti ijoollee beelaan biyyaa yaatetu hadha dhuftee biyya namaa keessatti jechuudha dhiiga walii dhiiga saree taasisaa jirti isinii galee beelaan kan biyyaa yaate waa'ee qabsoo kan hin beekne otuu waa'ee qabsoo beekte waa'ee demokiraasii beekti isinii galee waa'ee qabsoo otuu beekte nama tokko deeggaruu otuu beekte demokiraasii beekti jechuudha namni tokko demokiraasii otuu hin beekin ol ba'ee waa namaan jechuun lallabuun hin danda'amu abbaan fedhe waan fedhe haa uffatu abbaan fedhe waan godhe haa godhu mii maaltu nama galcha wal ajjeesu maaltu geessa wal waraanuu maaltu geessa amma bakka jirtutti ilmaan arsii ilmaan kuulloo jimmaa ajjeesi ijoollee jimmaa ajjeesi jedhaa jirtu yeroo ajjeesi jettu jimma kunis dhiirummaa qaba bar siifaa galu kan itti yaadime sammuu keetti akka namaatti yaadime jimmanis dhiirummaati qabdu qaba shugguxii ati qabdus qaba qawwee ati qabdus qaba wanti inni dhabe hin jiru kanarra yaa ilmaan Oromoo wanti isin baasu wanti nammillee isinirraa kalaama gaariillee dubbattanii namni isinirraa dhaga'uu qabu otuu kana dhiiftanii bakka argitanitti ajjeesi bakka argitanitti waraaniirra jechuudha kan namarraa bareedu tokkummaa jabeessaa otuu jettanii kanatu kalaama gaarii isinirraa ta'a jechuudha mee makkatti jechuudha amma gadi yaa'anii miskiina karaa deemu kan akka mucaa keenya deengaddaa kana miskiina homaa hin beenne waa'ee FB illee hin beenne waa'ee otuu paartiin kafaafu badhaadhinni maalinni waliinsaa maali jettee nama addan baafanne qabanii washaa yerootti jennu maaltu namatti dhaga'ama mee eessaan nu gahaa jira gandummaan kun bal'atee eessa dhaqaa jira otuu amma dandeenyuun irra gadi teenye abbootiin amantaa makkaan keessa jirtan abbootiin amantaa hayyuun keenya beektonni achi keessa jirtan jimmas ta'e arsii ta'e harargees ta'e warri beekaadha jedhee ummanni achi si kaawwatee jiru gadi bayi dubbadhu dubbii kana irratti kun duuriyyee ni laallatu duuriyyee laayivii irraa iyyanu akka kooti kana ni laallatu isinitti nima dubbiin kun dubbii duuriyyee laallatu miti abbootii amantaa laallata abbootii aangoo warra beekumsa qabu warra kana sheekotatu jira makkaan keessa nama gurguddaatu jira makka bakka namni dhaqee itti boolii walitti boola'u miti bar rabbiin kan kabajee achi kaa'e abashaan beelaan biyyaa yaatee dhufte achi keessatti wal qalti jechuudha bakka namni ati bakka wanti rabbiin si balleessu dhattee itti xaaramtee rabbii kee kadhattee gara biyya keeti gara hojii keetii deebitutu hadha dirree waraansaa ta'e abaaramtuun jechuudha kan rabbiin abaare biyya irraa yaa'e hadha dhufee biyya namaatti illee arabarlee aazaa kaabar araba rabbiillee aazaa keessa decheen suudhi dhiiga Oromoo qofa taate mee kaleessa makkatti hadha karjitti borriyaa eessatti akkanatti akkamitti deemaa jira ilmaan Oromoo akkamitti deemaa jira akkanatti eessa deemaa jira gandummaan kun immoo mee gadi jedhaa laala biyya galaa jira jechuudha gandummaan ikko jimmas dhiira bar akkuma arsiin dhiira ta'e jimmas dhiira akkuma harargeen dhiira ta'e Oromoon kutaan kudha tokko dhiira waan isin qabdan hundumatu qaba bar duuti immoo rabbi irraa yoo dhufe malee namni tokko sin ajjeese dee nama ajjeesuu hin danda'u gonkumayyuu siniif hagalu kun abbaan fedhe sin ajjeese jedhee nama ajjeesuu hin danda'u rabbi irraa yoo dhufte malee abbaan fedhe yoo barbaade mililikii isaa adeeggaratu si galee mililikiin gadi fuudhee adeeggaratu maaltu si naqe paartii kee deeggaradhu kalas maal barbaade kan bira nama deeggaraa jirtu deeggaradhu inni kun isa deeggaratu bar shuraaba abiyyi uffachuudhaan abiyyi samiin geessu lafan buusu bar fakkeenyaa filannoo dhufurra shuraaba abiyyi yoo dachaanee uffanne dabarsuu yookaan irra teessisuu hin danda'amu gowwaa ta'uu horii ta'uu keessan malee amma shuraaba jawaar yoo leellisaa oole bu'aan an isiniif godhu maali bu'aan an jawaariif godhu maali mee kanuma qofa naa ibsa horii taatanii waan akkatti yaadanu wallaaltanii isin hirkaa badee dhamaatanii jechuudha dhamaatuun bichaan wal nyaachuun nurraan barbaacha mee adda karjitti amma gaa akkasi yaaddanutti jimmaa fi harsii qofa jedhaa jirtu ummanni sammuu qabne jechuudha harsiif jimma qofatu wal fixaa jira jettan
karjiin jechuudha. Karjiin naannoo an jiru keessatti har'a fi harsiin tokko wal waraananii amma mana haakimii jiru. Karjiin keessatti bar magaalaa Karjii keessatti daarii magaalaatti jechuudha. Eenyuuf eenyu Arsiif Harargeetu wal waraane. Sirii galee dubbiin kun eessarraa ka'e? Xiinxalaa ilaala dammaame irraa ka'e jechuudha. Hundee wanta kanaa dammaame irraa ka'e. Sababa eenyutiif wal waraanan? Ishi jimmaani Abiyyiin waan jimmaan ta'eef falmee waraanee yookaan waraanamaa jira. Harargeenoo maaf waraaname hadha? Maaliif waraaname? Harargeen maaf waraaname hadha? Harargeen akkuma sana Arsiin lakkii an paartii kafaa'uun deeggara hayyee deeggaradhu jedhe an bilxiginnaan deeggara jedhe bilxiginnaan deeggartu jedhee dhaqee qabee jarri lachuu calaw walitti godhan. Wanti biraa jira? Gikkee hudduu walitti baasan hudduu walitti jechuudha ol fuudhanii dirgim godhan. Kunis dhiiragaa waan fedhe deeggarachuu danda'a. Isin ummanni horiin jechuudha akkasii yaaddanutti Abiyyiin waan jimmaan ta'e qofaaf deeggaraa jira isinitti fakkaata. Okay, nuti ijoolleen jimmaa fakkeenyaa fudhannu. Abiyyiin jimma ta'eef haa deeggarru. Harargeen har'a waraaname sababa eenyuutiif? Mee kana qofa naa himi. Eenyuufi? Abiyyiin Harargeedha, Harargee miti. Namni kamuu paartii fedhe deeggaruu danda'a bar. Waan fedhe haa deeggaratu bar. Maaltu sin maraacha? Walitti deebi'ee Oromoon kutaan 11 jechuudha. Wala Arsii, wala Jimma, wala Hararge, walitti deebi'ee wal cafallaquu jalqabe. Arsii keessa nama 100 meeqatu? Kan dhaaba mootummaa kana keessa jirtu hundi isii jechuudha. Abiyyiin Jimmaan qofa ta'eef kan isin balaaleffattanii dubbattan. Mee tokkoon sii lakkaa. Kan qaama mootummaa keessa jiru Arsii miti irra caalaan. Kan hadha ummata dhukaasaa jiru mootummaa wajjiniin tokko ta'ee ilmaan Oromoo fixaa jiru eenyudha? Arsii keessaa dhalatee Arsii keessatti guddateeti. Ummanni horiin akka inni yaadutti Abiyyiin waan Jimmaan ta'eef ummanni Jimmaa jaallata. Ummanni Jimmaa tisheertii isaa uffata jedha. Mucaan Arsii hadhallee tisheertii Jimmaan Harargeen jechuudha. Tisheertii isaa uffate waraaname. Kan biraallee dhufe isa waraane. Mee eessa deemaa jira gandummaan kun? Okay, nuti gaa waan Jimmaan taaneef shuraaba isaa uffanna. Waan Jimmaan taaneef isa deeggarra. Isinii galee akka uummanni sammuu qulfii yaadutti jechuudha. Kana dubbiin achi miti. Dubbiin yoomiyyuu kana ta'uu hin qabu. Biyya kooti jedhee namni nama deeggaru hin jiru. Biyya kooti jennee namni nama deeggaraaru hin jiru. Kan deeggaru saa deeggaratu dhugaa irratti hundaa'e. Kan paartii kafaa'oo deeggaratu paartii isaa. Kan Jawaariin jaallatu Jawaariin. Baal. Hundi keenyayyuu jechuudha. Kana qabna. Isinii galee malee nuti gandaaf hin jiraannu hadhas ta'e boris. Tokkummaa otuu nuti jennu dhiisaa gandummaa hadaraa dhiisa otuu jennu hadha dhuftee dubbiin bakka kana geesse jechuudha. Isinii galee bakka kana yeroo geessu yoo ammas bakka kanatti dubbiin kun hin dhaabbanne abbootiin amantaa Suud Arabiyaa keessa jirtan beektonni keenya Suud Arabiyaa keessa jirtan wanta kana hin dhaabdanu yoo ta'e ilmaan Oromoo dhumte kalaas. Eenyu wal fixaa jira? Anumaaf isa kanatu anama mana kana keessa har'a waggaa meeqa Arsii wajjinin jiraadha. Wajjinin nyaadha maaddii tokkotti wajjin nyaanna wajjin dhunnu. Eenyutu walitti deebi? Nu uumatu walitti deebi'aa jira. Bar dhiigatu dhiigaaf danfaa bar. Ammas ummanni horii laayivii kanarra ammas jirtani. Horii taatanii kuulloo fi qulqulluu Oromoo. Kuulluma eenyu tuqame? Kuulluma nurraan tuqina keenya bar. Kuulloo namiti keenya. Kalas nurraan tuqina. Maal abbaa keessanii feddu? Nun tuqina. Haa uffatu waan barbaade. Fedhoo abbaa Minilikiin haa uffatu. Maal feddu mee? Amaarri kan isin alaabaa si fannifattee deemaa jirtu. Qubatti qabdanii. Dheengadde Ameerikaatti gaafa isin gadi isinitti yaatu akka dhuufuu warree wal duukaa fiiddanii bowwaatti galtanii. Abbaan fedhe nan uffadha. Hanqaba amma nan uffadha. Maaltu gala maal wanti galu tokko hin jiru bara. Wanti dhufu tokko hin jiru. Shuraaba nan uffadha. Maallaqa kiyyaan hin bitadhe waan hin dhiisuuf hin qabu. Amma gaafa si cicciree gatutti jechuudha. Si galee kun sammuun keessan gadi bu'aa namaa gadi ta'uu keessan agarsiisa. Mee ati maal abbaa keetii nama gaafata? Ambar ammaasitti nama meeqatu dhufa? Nama meeqatu yaa? Shuraaba kana maaf uffattan jedha? Kun safuudha bar. Maaf uffatta? Waan inni uffatuun anuu beeka. Maaliif uffata? Namni tokko nama jaallate uffata isaa uffata miti. Akka namtichi sun jaalala nama sanaa qabu beeka. Maafan gaafadha? Horii ta'uudha malee.
gaafate miti wandi na bakka dhiira inni maaf na gaafata eenyu na gaafata amma yoon uffadhee gadi ba'e eenyu na gaafate miti maal abbaa keetii na gaafata sirrii dhaga deebii sirrii deebisee fi bar mucaan deebii sirrii deebisee aruu kutamuyyuu dhiirri waraanama ijoollee keenyaaf wanti hin dhaamu ijoollee keenyaaf wanti hin dhaamu isin tasgabbaaha bakka jirtanutti namni yoo tasgabbaa'e humna fedhe ofirraa dhufe deebisuu danda'a yoo tasgabbaa'e yoo immoo tush jedhe otuu atin seenin si galti dhageesse tasgabboomne qophoofne nuti ammas jaalala ijoollee jaalalaati duris hadha miti maatii keenya nu barsiise jaalala nuti warra jaalalaati in hammanna in jaallanna warra didee humnaan nutti dhufeeho maarreegaa kana eenyuu isinitti hima namni isinitti himu barbaaddu namni isinitti himu barbaaddu kan warra didee humnaan dhufe isinii galee kun jechuudha waan nurraa barbaachisu ni eegganna daangaa namaan tun daangaa keenya irratti hin duuna ambar kuulloo dhiisi aaddoo yoo beekte aaddoon jimmaan keessa na biratti hin miidhamtu bar sareen jimmaan keessaa rukutamtu igalee shuraaba doktora biyyi abbaan feete uffadhu kan jawaar akkuma kana uffatamaa jira kan jaalmarroo uffatamaa jira maal abbaa keessaniis hin dhibe kana biyyi qofti qoy kanatu na dhibaaman amma bar an yoo nam tokko fakkeenyaaf garaan koo nan jaallatu hadha dirqamaan gadi ba'ee nama tokko deeggaree jiraachuun barbaada biyya duniyaa lakkii waan garaan koo na jaallate deeggaree guyyaa lamaaf du'uu koon barbaada malee sababa namni kana jaallata jechuuti gadi ba'ee nama wajjin hin hiriiru bakka keessa kootu nan jaallatu miti nama na jaalladhu nan deeggaran sigalee ummanni horiin jechuudha kan hin akka inni itti yaadu bar na tuffachiise barotu akka keessanitti yaadne wallahi dheengadda oromoo kumaatamaa wal ficcisiiseera otuun akka keessanitti yaada ta'e wallahi rabbitti kakadha sila oromoo jimmaaf oromoo arargee farsiif kutaan 11 wal fixxe dheengadda maaliif beekaa duuchin gandummaan bakka nu ga'u qabu tokkummaatu bakkaan nu ga'a tokkummaa malee wanti bakkaan nu ga'u hin jiru yoo kara feete deemte jechuudha isin bar eessaa dhuftanii kanii makkarratti bar Allahu akbar rabbitti isin abaare bar isin abaarsa namaa qabdu akkuma sana oromoon guutuun illee itti isinii dabala sheekonni guutuun itti isinii dabala bar nama ya rabbii koo otuu makkaan hin naqinnan ajjeesin jedhe halkanii guyyaa taa'e rabbii isaa kadhatutu jira bar kana yaadachuu qabdanii isin yaa rabbi dechee makkaarraa otuu nan geessin nan ajjeesin jedhee kan halkaniif guyyaa laylii keessa gadee boo'utu jira bar kan isin haadha dirree waraanaa taa'efattan muslimni jechuudha tokko halkan laylii keessa sagalitti dhaabbate yaa rabbii kiyya yoon dechee makkaarra geessitu malee nan ajjeesin jedhee kan rabbiin kadhatutu jira bar isin horii taatanii dirree dhiigaa gootanii walitti yaatanii wal cirtanii wanti kun nurraa haa dhaabbatu isinii hime nurraa haa dhaabbatu sodaa isinitti hin fakkaatin garuu namni bar an dubbiin laman jiru ajjeesuu yoo dadhabe du'uu hin dadhabu kun qurxiidha ajjeesuu yoo dadhabe du'uu hin dadhabu kuulloo jedhaa oltu kuulloon ganaa hudduu si salti shi ganaa hudduu si salti maal abbaa keessaniif heddu kuulloon maayini jechi kuulloo jedhu kun ana nan dhibu bar kuulloo jechuun nan beeka waan ta'eef nan dhibu sitti waan guddaa fakkaata amma koomentii jala fiiganii kuulloo jedhu kuulloon maayini kuulloo warra buna nuuf hojjetu bar waan haaraa miti warruma kanaa jechuudha kuulloo jechaan oolin gowwaa taate horii kuulloon ganaa si salti gaddeebifte hudduu kee keessa eshi wal saluutu dhufa malee jechuudha namni waliif sodaatu tokko hin jiru kana bakka gandummaa keessa nurraa dhaaba arsiitti duulamaa jira jimmatti duulamaa jira ijoolleen jimma warri ijoolleen keenya ijoolleen jimmaa ka'i qophaa'i hin jedhina qophooftee dhiifte balaan gaafa sitti dhufe gara galchi du'i tokko ati deemtee nama hin barbaadin namni si haa barbaadu si barbaade miti balaw maaltu jira re si barbaade mana dhufe duuti laman jiru in jilbeenfatin nama yoo nama 100 taate tokko keessa kaayi si haa gurraanu achitti shi
si'a gorra'anii jechuudha. Higalee kana in sodaatina abbootiin amantaa as keessa jirtan wanta kana dafaan irraa cufa. In cuftan yoo taatan isinumtu rakkoo guddaa qabdan. Abbootiin amantaa makkaan keessa nama gurguddaa meeqatu jirtu. Sheekota meeqatu jirtu. Kan gadi baatanii laayif irraa nuti lallabdanu. Gaafa ijoolleen kun wal fixu maal abbaa keessanii eegaa jirtu achi. Maal abbaa keessanii irra jirtu amma. Yeroo Oromoon kutaa wal qooddu eessa abbaa keessanii jirtu maal abbaa keessanii irra hojjetaa jirtu. Isin amaamaa tolfattanii marata keessan qaqqajeelfattanii kollettaa dirattanii laayifiitti ol baatanii daawaa qofa nuu himuu miti bar. Daawaa qofa nuu himuu miti bar. Nagaa godhaa ijoollee wal fixaa jiru kan. Ijoollee wal waraanaa jiru kana nagaa godhi kunis kabajaadha bar. Kunis rabbiin biraa jazaa qaba qara'uu baadhullee. Dhiiga walii dhangalaasaa eenyu jedhe maa kaafiran ta'in. Kan muslimniif Oromoof Oromoon wal dhangalaasaa jiru kun akkana. Kanaaf ijoolleen keenyas tasgabbaahaati. Tasgabbaahaati qophaahaati dubbadha. Kulloof gadaboo qephee kana nurraa dhiisa. Tokkummaa malee wanti ilmaan Oromoo baasuun jiru. Namni gandaadhee du'aa jiru kun dhaloota qubee ammaa kana malee hin jiru bar. Gootota duraan du'an keessa dhaloota qubee kana sinii galee dhaloota qubee kanatu ganda ofiitiif dhaabbatee du'aa jira. Anumarraa kaasee malee jechuudha. Ijoolleen Oromoo Oromoonni durii gootonni durii waliif du'ani malee takkaa gandaaf du'anii hin beekan. Takkaa gandaaf du'anii hin beekan. Waliif du'ani. Oromoo koo jedhanii du'ani malee Jimmaa koo yookaan Arsii koo Harargee koo Shawaa koo Wallaggaa koo jedhee namni du'e hin jiru. Sinii galee namni takkaa yaa Wallagga yaa Arsii yaa Jimma jedhee gootota duraan dhuman keessa namni du'e tokko mee maqaa isaa naa kaasa. Yaa Oromoo koo jedheeti. Nuti Oromoon tokko jedheeti. Wajjin falmatee wajjin miidhamee wajjin du'e. Kan hadhaa kunoo kan Arsii falmata. Kan Jimmaa falmata. Eessatti bilisummaa argitan yoo malqiyaamaa bilisummaan keen jiru bar. Amma deemokiraasii namaa eegdutti. Amma bakka namaa eegdutti. Kanaaf ijoolleen keenya warri ajandaa garaagaraa fudhattanii gadi yaa'aa jirtanus of eeggadha. Tasgabbaa'a dubbadha. Hin tuqina ammas saba namaan tuqina. Nama isin tuqi akka gootan isintu beeka. Ani isinitti himu. Kutaadhaan wal qooddanii waliin arrabsina sa'aatii miti amma. Kutaa dhiis. Jimmaa sichuudha hamta. Qepheedha yeroo isa jettu immoo sun gabaabaadha. Deebisniif hin deebisnu warra horii akkanaatiif. Horiitu jira amma tokko FB kanarraa way jedhaa jira bara. Nama baay'een argee kenna. Nama duraan nama sammuu qabu ati jettee itti yaaddutu. Nama maati sammuu qaba jettee yaaddutu. Jimmaa sichuu si salti Arsiin sichuu. Abboo afaan nutti hin badina nurraa dhiisa. Namni nama saluu ofiis hin salamu. Laazim namni nama ajjeesu ofiis hin du'a. Si galee. Anamma nama tokkoon ajjeesa dhee gaafa achi deemu dura murtee du'aa ofitti fudhadheetiin deemu. Si galee yoo namummaa qabaattu murtee du'aa ofitti kennee an kun du'aafan deemaa redeen deema malee nama sana ajjeesuun deemaa redeen deemu bara. Si bagalu. Kan nuti biyyaa yaane kaayyoo keenya daganne waan uumamneefuu daganne akkan taane keessa jirra jechuudha. Waan rabbi nu gochuu deemu hin beeknu bara. Maaliif baane dhagaa kana keessa afaan qurxummii buune suumaleen otuu nuti taphattu achi gadi Jibuutii dhufne wanti fedhe bishaan baaraa baane Yamaniin otuu nu dhiittu dhufnee bakka kana geenyu. Bakka kana gaafa geenyu maaliif akka uumamne maaliif akka biyyaa baane qabsoof miti baraka namni biyyaa bahe hin jiru qabsoof. Qabsoof namni biyyaa bahe hin jiru. Asitti immoo qabsaa'ota guddaa of goone sanuu otuu Oromoof qabsaame maa nama dhiba otuu dhugaaf qabsaame. Gandummaan adda wal baafne yeroo wal hirru kun waan nurraa barbaachisu miti. Isinitti dheeressuun hin barbaachisu. Tokkummaatu humna. Tokkummaan wayya dhaaba ammas asumatti dhaabbatu. Kan wal ajjeese kan wal waraane haa dhaabbatu. Dhaamsa gosa dhumaati.
abbaan feete immoo waan feete uffadhuu deema anatu siin jedhe nam tokko dhufee si haa gaafatu maal abbaa keetii fidda maa eenyu ati kan na gaafattu bakka deebiin kee kana oromoo fixaara maaf kana uffatta kun gowwummaa wayii nama agarsiisa malee beekumsa miti kanaafuu ijoolleen keenya warri Jimmaa ijoolleen keenya warri Arsii warri Harargee warri Oromoon kutaan 11 ijoolleen keenya hundi keessanuu nuti tokko sabaa waliin nyaannu dhiigii keenya dhiiga saree waliin goonu tokko taanee ofirraa injifachuu wayya yoo digdanis immoo ammas nuti tokkummaa faarsina yoo diddan bakka namni ofirratti namanniisu hundi yoo dhiira waan ta'eef isiniif haa galu akkas shamarran keenyas tasgabbaa'a dhiirri keenyas tasgabbaa'a an warra afaan koo beekuun gorfadha ammas warraas jala fiigee kuulloo jedhu miti kuulloo wandi dhiira kuulloo jechuun dhiira jechuudha siif haa galu kuulloon dhiira bakka alaan kuulloos dhiira akka dhiiraatti siin lolti yoo barbaadde kanaaf tokko ta'a ijoolleen hundi keessanuu tokko ta'a ofiin gatina dubbiin jabaatee jira Tigiree utuu eeggannu obboleessi Tigiree nutti dhufee obboleessa Tigireessa guddaa raqam itineen Tigiree jedhama laanni kun afaan Arabiitiin raqam itineen Tigiree iji intabi anafar jedhama laanni kana afaan Arabiitiin isinii galee raqam itineen Tigiree kana sirriitti ofirraa eeggachuu qabdu amma danda'am tokkummaa cimsaa kara namni nagaa ta'u godhaa gandummaan jabeessinaa yoo didee bakka lubbuu ga'e egaa amma kanaaf injilbeenfatinaa namarraa namaaf hin sagadinaa du'a waan garaan keessi ajaje falmadhu waan garaan keessi ajaje waan garaan keessi jaallate si waan garaan keessi jaallate filadhu waan garaan keessi jaallate uffadhu waan sitti tole uffadhu deemokiraasii nama